hordoftoonni Sinaaftiyu baga nagaan dhuftanii warri subscribe gootanii na hordofaa jirtan galatooma warri subscribe hin godhin jirtanii subscribe godhaatii mallattoo bilbilaa bira jirtu sana jechuudhaastan yeroo hundumaa viidiyoo hojjedhu akka isin qaqqabuu fi achumaan fayyadamaa akka taatan isin gargaara. Har'a immoo akkuma kaleessaa dheengaddaa akkuma baratame jechuudha viidiyoo tokkoon isinitti dhufeen jira akkuma ittaanutti isinitti nan agarsiisa. Turtii gaarii na wajjin isiniif haa ta'u. Hordoftoonni Sinaaftiyu baga nagaan walitti deebine har'a akkuma baratame waan inni isiniif qabadhee dhufe maal jettanii shaayii aktarii isa jedhamu hundi keenyaayyuu ni beekna. Shaayii aktarii yookiin green tea dha. Green tea liptoon isaas fayyadamuu dandeessanii yeroon isiniin jedhu isaa akkasitti jiru jechuudha. Kan akkasiis yoo fayyadamtanii kun akkuma isinitti mul'atu green tea kana kuni garuu green tea isa zinjibila qabuu fi qarafaa qabudha jechuudha. Yoo barbaaddanis kana fayyadamuu ni dandeessanii. Ani garuu har'aa fi daakamaa san fayyadamaa jechuudha. Kun akkuma isinitti mul'achaa jiru kana fakkaata. Green tea kan biraa aloe vera kun akkuma argaa jirtanii aloe vera jelly yookiin aloe vera fresh yoo qabaattanis baay'ee tokko gaariidha. Sana booda ruuzii yeroo baay'ee nan fayyadama. Maaliif jennaan baay'ee faayidaa qabeessa gatii ta'eef jecha waan hin fayyadamu hundattiyyuu ruuzii daakamaa ruuzii itti dabaluun baay'ee gaariidha isiniifis jechuudha. Amma maal qopheeffattanii kun akkuma argaa jirtanii green tea ni qopheeffattanii shaayii aktarii daakuu isaa ni qopheeffattanii san booddee maal gootu aloe vera achirra rice flour yookiin immoo ruuzii daakamaa qopheeffattanii jechuudha. San booda akkamitti fayyadamtanii amma face scrub hojjechuuf jenna. Yeroon jedhu wantoota fuula keenyaaf gaarii ta'anii tarree keessatti lakkoofsa keessa jiru keessaa green tea ni isa beekamaadha. Achumaan dabalee ruuziinis akkasuma itti dabalee aloe vera jeeliinis baay'ee tokko fuula keenyaaf wanta gaarii ta'anidha jechuudha. Kan inni har'a isiniif qabadhee dhufe immoo isa duraan irraa adda wanti isa godhu green teen baay'ee fuula keenya qulqullina isaa eeggatee akka turuu fi baay'ee tokko jijjiirama yoo fayyadamtan illee jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti akka argitan isin godha. Waan fedheefuu yoo fayyadamtanii ilaaltanii gaariidha. Jijjiirama isaa argitu jechuudha fuula keessanii. Fuula keenyaaf baay'ee qulqullina fuula keenyaa nu eegaa. Keessumaa warri furdina qabaattanii warri furdina qannasuu barbaaddan ganama yoo green tea kana shaayii isaa xaqqamamtanii baay'ee tokko jijjiirama argitu. Itti dabalees fuula keenyaa fi gogaa qaama keenyaa fi baay'ee tokko gaariidha filatamaadha isiniin jechuufi amma garuma fayyadama isaatti dabarraa na wajjin tura. Amma maal gootan jalqaba irratti akkuma isiniin jedhe saanii itti waliin maktan qopheeffattanii erga maateriaalota isin barbaachisan kun akkuma isinitti agarsiisaa jiru kanatti qopheeffattan kana maankiyaa sukkaaraa 2 fayyadama akkuma argaa jirtan kun. Warri barbaadan loomis itti dabalachuu dandeessu. Warri loomii alarjikii hin qabaanne loomis itti dabalachuu ni dandeessanii rakkoo hin qabu. Amma achirraa booddee maal itti dabaltu ruuzii maankiyaa sukkaaraa 1 itti dabalaa jechuudha kun akkuma argitan. San booddee aloe vera itti dabaltanii aloe vera kun maankiyaa sukkaaraa 1 yookiin maankiyaa sukkaaraa 2 itti dabala. Maankiyaa sukkaaraa 2 godha. Kun akkuma argaa jirtanii kana fakkaata. Amma waliin maktanii jechuudha kun akkuma argitan kana. Kun kana fakkaate jechuudha. Akkuma isinitti mul'achaa jiru kana fakkaate aloe vera, rice flour fi shaayii aktar green tea inni jedhamu kana fakkaateera. Achi booddee maal gootanii gara dibachuutti dabartanii jechuudha. Akkuma waadaa isinii seenetti deebi'ee dhufeen jira. Wantoota amma waliin itti daddabalee waliin makee fuula kootti dibadhee isinitti qopheesse kun akkuma isinitti mul'achaa jirudha.
erga dibattanii xumurtanii booddee maal gootu ni eegdan hanga qooroo jechuudha. Hanga isin irratti qooruu ni eegdanii daqiiqaa 10 hanga 15 ofirra tursiistanii. Warri fuulli keessan wantooti garaagaraa isin irratti babba'ee jirus yoo jiraattan immoo maal gootu bakka sana ilaaltanii bakkicha irratti akkasitti sukkumtan jechuudha. Wanta tokko sodaa tokko illee hin qabu, akka sodaa tokko illee isiniif hin qabu jechuudha. Maaliif baay'ee tokko otoo yaaltanii baay'ee tokko jijjiirama argitu isinii ta'uus danda'a jechuudha. Kanaaf itti fayyadama. Amma daqiiqaa 15 booddee daqiiqaa 15 xumureeti kana fakkaateera fuulli koo. Amma daqiiqaa 15 booddee dhiqadhee immoo waan ta'u walumaan ilaalla. Isinitti deebi'een jira. Ergan green tea fi rice flour yookiin ruuzii daakamaa fi yeroo hunda ruuzii ittiin dabalaan isiniin jedheera. Aloe vera jelly yookiin aloe vera fresh yoo qabaattanis gaariidha. An aloe vera jelly suma suuqirraati bitamuun fayyadame. Erga kana booddee fuulli koo kana fakkaate jechuudha. Kunoo isinitti siqee viidiyoo kaameraatti siqee isinitti akka sirriitti mul'atuuf jechuudha. Kunoo akkas fakkaateera jechuudha. Baay'ee tokko jaallattu waan baay'ee isinitti toludha. Ammoo viidiyoo itti aanu erga fuula keessan akkasitti kana dibattanii kuni iskraabii wanta fuula keessan irraati wantoota garaagaraa isinirraa balleessu yoo ta'u, kan biraan immoo fuula keessan akka moisturize jechuun kireemii fakkeenyaaf kireemota garaagaraa suuqirraa binnee dibannu bakka sanaa wanta biroo ammoo waan kana boodaan dibannu isinitti nan agarsiisa. Akkuma itti aanutti na hordofa. Amma maal irra geenye kunoo akkuma argaatti jirtanii fuula keenya bakka moisturize godhannu irra geenye aloe vera jelly kunoo aloe veraan isinitti mul'ata. Erga kana maal gootanii green tea amma isinitti agarsiise bishaan isaa qopheeffattan. Bishaan green tea amma xiqqoo qopheeffattanii jechuudha birciqqoo shaayetti. Erga kana maal gootu fudhattanii booddee kana dibattanii galgala fa'aa itoo bakka hirribaan deemin dibattanii yoo raftanii ganama kaatanii fuula keessan yoo dhiqattan baay'ee tokko waan gaariidha jechuudha. Kunoo maanni maqaansa green tea kana bishaan isaa waanuma mankiyaa sukkaaraa kana tokko ta'utti dabaltan malee ittiin baay'istan. Kunoo akkuma isinitti mul'achaa jiru kana akkasitti waliin maktanii jechuudha. Baay'ee tokko fuula keessaniif gaariidha. Isa amma isinitti argisiisaa jiru kana yoo galgala dibattanii raftanii ganama kaatanii hin dhiqattanii jechuudha fuula keessan. Ganama kaatanii dhiqattanii jechuudha. Kun akkuma argaa isinitti mul'achaa jiru kana green tea erga itti dabaltanii baay'istanii waliin maktan. Erga akkasitti waliin maktanii yoo barbaadan yeroo sana yoo fresh isaa fayyadamna jettan sa'aatii hojjetametti sa'aatii qopheessitanitti hojjetachuu fayyadamuu yoo barbaadanis yoo qodaa akkasitti naqxanii kaayyachuu barbaadanis inni filannoo keessani jechuudha. Ani amma qodaa kanatti hin godhee kaayyadha. Ammas hojjechuu wanta hin danda'amneef jechuudha. Kunoo kana fakkaateera. Kunoo qodaan qopheeffadhetti kunoo asirra gaa'eera jechuudha. Amma maalidha kuni bishaan shaayii akdariitii fi aloe vera jellyidha jechuudha kun. Inni kun moisturizeif isa nu fayyadudha. Inni nama dura hojjedhe immoo scrubidha jechuudha. Fuula keenya rakkoo fuula keenya irra jiru wanta nurraa qannasu jechuudha. Kun immoo bakka kireemii suuqarraa binnee fayyadamnutti nu fayyada jechuudha. Akkuma itti amma na hordofaa turtanii bakka kireemii suuqarraa binnee fayyadamnu mana keenyatti garuu waan irraa itti dabaluuf waan irraa qannasnu beeknee ofii keenya mana keenyatti isa godhannee fayyadamnudha jechuudha. Keessumaa kun yeroo kam isin fayyada? Halkan yeroo raftan fa'aa yoo dibattanii raftanii galgala jechuudha. Baay'ee tokko fayyadamaa taatu jechuudha. Baay'ee tokko isin fayyada. Kunoo amma akkuma kireemii suuqaa bittan fayyadamtanitti fayyadamtan. Ofittiin baay'istan xinnoomasee jechuudha.
irratti yoo dhiistan illee miidhaa tokko waan isin miidhuun qabu. Yoo ofirratti dhiistan miidhaa tokko illee hin qabu. Kunoo amma akkasitti akkuma argaa jirtan kana akkasii qadaaddanii firiijii keessa torbee tokkoof isin fayyada jechuudha kun. Torbee tokkoof firiijii keessa godhattanii isin fayyada jechuudha. Inta bilaashoo firiijii keessa gatii ta'eef akkuma amma argaa jirtan kana kunoo fuula keessanitti akkasitti sukkuumtan. Duga akkasitti sukkuumtanii irraftanii jechuudha. Akkasumatti osoo hin dhiqannee ni raftanii waan tokko miidhaa tokko isinirraan hin ga'u jechuudha. Kanaaf guyyaas dibachuu ni dandeessan garuu irra caalaan saal kanatti dibattanii raftanii gaariidha jechuudha. Fi viidiyoon arrasniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Warra waan hordoftaniif galatooma. Warra subscribe hin godhin jirtanii subscribe godhaati. Maatii kanatti dabalama. Achumani viidiyoo yoo jaallattan immoo like godha. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinu. Bye bye.